داخل البطن أصلا. والناس تشوفها بس داخل البطن. أنا تأتيني تلبيسة شيطانية. قومك يراجل كبيه هنغان دراغديت شيطانون نوچو ساني نتوفيسو كنافو منجان كوني قامك يوسو انتاني huccuu shayxaanni natti gonfe kana waraana. Akkuma fiilmii irratti namoonni yeroo waraanaman mul'atu kana keessanis akkasuma soba jechuudha. Wanti hundinuu soba, abjuu sobaati. Shayxaana waliin ta'uun nama gowwoomsitan malee karaamaa miti jechuu. Gonkumaa karaamaa miti. Ilmi namaa sibiila qara qabuu fi hangas dheeratuun waraanamee irraa hafuu dhiisitii lilmoonuu osoo qaama namaa keessa seentee nama miti. Namoonni akkanatti gowwoomanii warra imaanni isaanii dadhabaa ta'e qofa. Namni biraa wanta akkanaa dhugaadha je'ee hin fudhatu. Yeroo tokko wanta kana osoo raawwadhu balaan narra gahee ture. Wanti na qunname haqiiqaa waan ajaa'ibaati. Rabbiin jazaa isaanii haa kafalu obboleewwan kiyya warra diinii irratti ciccimoo tahantu jira. Isaan jidduu ammoo kan ani duraan akka diinaatti jibbuu fi amma garuu haalaan jaaladhu gaaf tokko akkuma barame akka nama of waraanuutti osoo ani ummata gowwoomsuuf yaalaa jiru tasanutti seene. Balbala darbee huwallaahu allazii laa ilaaha illaa huwal hayyul qayyuum jedhaa tasanutti ol seene. Yeroo kana shayxaanonni na waliin turan kophaa nagatanii na biraa dheessan. Huccuun isaan natti uffisanis narraa mulqame. Animmoo of wallaalee kufe. Of waraante? Eeyyee huccuun shayxaanonni natti uffisan narraa mulqamnaan mancaan na waraane. Garaacha keessa na lixe. Yeroo kana namoonni na bira turan dafanii gara mana yaalaa na geessan. Baatii 3 guutuu sababa kanaan hospitaala ciise. Humnaan waan of waraaneef baay'ee miidhame. Ayatal kursiin qofti sirratti qaraamnaan kun hundi sirra gahe? Eeyyee ayatal kursiin qofti narratti qaraamuu isaatiin kun hundi ta'e. Shayxaanonni si biraa dheessanii badan jechuu. Sanyiin shayxaanaa tokkollee na biratti nafne na baqatan. Allahu akbar. Wanti si ajaa'ibsiisu eega of waraanee kufeen booda hanga gaafa ta'u badheetti wanta gaafas uumame tokkollee hin beeku. Namni gaafas balbala san dabree natti seene eenyu akka ta'e eega ta'u badheen booda obboleessi kiyya kun isa ta'uu isaa naaf hime. Akkuma Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa jedhutti inna kayda shayxaani kaana daciifaa. Dharti shayxaanni dalagu dadhabduudha jedhe. Dhugaadha dharti shayxaanonni dalaganii dadhabdu. Obboleessi kiyya meeshaa shayxaana balleessu hidhatee seene. Jecha xiqqoo Rabbiin biratti sadarkaa guddaa qabdu tan shayxaana irratti ammoo akka malee ulfaattu. Dhugaadha garuu wanti kun hundi uumameellee namoonni si bira turan homaa hin hubanne jechuudha. Wanti nama ajaa'ibsiisu isa kana waan tokkollee hin hubanne. Anis eega fayyeen booda hojii sihirii sanitti deebi'e. Yeroo kana hunda namoonni wanta narra gahe kana ilaalchisee sababa garaagaraa himaa turan. Anuu silaa dalagaa sihirii tanarraa ta'u badhee deebi'uudhaa fi balaan narra gahe kun gahaa ture. Inumaayyuu balaan kun wanti narra gaheef dubartiin gaafas yaalaa ture suni xurii laguu irra waan turteef jedhee kijibe. Shayxaanotatu akkas jedhi jedhanii na ajajan. Namoonni achi turan ammoo lakkii dubartiin sun salaataa turte akkamitti xurii laguu irra osoo jirtu salaatti naan jedhan. Anis yoo barbaaddan deemaatii isima irraa dubbii tana qulqulleeffadhaa jedheen. Kana kan jedhe osoo fayyee hospitaalaa hin bahin duratti beeki. Akkuma ani jedhe dubartii tana bira dhaqanii yoo gaafatan eeyyee dhugaadha yeroo haalli sun mudate dhangala'aan wahii narraa yaa'aa ture jetteen. Wanti kun hundi balaan suni sababa ayatal kursiitiin narra gahuu isaa akka ummatni hin hubanneefi. Yaada isaanii ayatal kursii irraa jijjiiruuf jecha shayxaanonni kana qindeessan. Humna ayatal kursiin qabdu akka ummanni hin hubanneefi kan xurii laguutti sababeeffataniif. Jalqaba irratti sababni balaa kanaa ayatal kursii ta'uu anuu hin hubanne. Booda irratti garuu wanti sababni balaa sanii ayatal kursii ta'uu isaa naaf mirkaneessi tokko na mudate. Kunis eegatoo badhiin booda shayxaanonni narra maraa turan. Haa ta'u malee ani qur'aana qara'uu jalqabnaan narraa dheessan. Shayxaanonni sirraa baqachuu jalqabanii? Eeyyee eegatoo badhiin boodas na sossobanii gara isaaniitti na deebisuuf yaalaa turan. Yeroo kana qur'aana qara'uu jalqabnaan narraa baqatan. Dhugaadha faallaa kanaa immoo akkuma Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa suuratul zukruf keessatti jedhu. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. نما قرآن الرئيس أمو ربي شيطان هرياسا تاسس. كبجمتوت هردفتوتا كين قبين كين نقول بمن كانت تعنصن شيخ داود إيغتوبة بودا هالا كيسة توري وانتوت ست ألفاتا ونما قلت توبا بودا هالا جرين يساهن دنوف إبس إن شاء الله. يرو قباب دوك أمنتنا كيسة وانت هند الرهاسي هندندين هاتو مالي نموت قرقدو بلا دبرون هندند أمني كاسني لال أكما بيكمو يرو أما كان deemii wayyookaan kaardiin ijoolleen ittiin taphattu magaalaa irratti ni argama. Kaardiiwwan kanneen keessaa immoo kan ijoollee daa'imman akkaataa sihiriin itti dalagamu barsiisuuf ta'utu jira. Tapha kaartaati. Ijoolleen hedduu tapha kaartaa kana ni beeku. Fakkeenyaaf kaartaa ani harkaa qabu kana yoo ilaaltan kaardii sihirii loltoota mootii shayxaanaa, gooftaa jaalalaa, gooftaa du'aa, mallattoowwan jedhaman ofirraa qaba. Wantoonni kun hundi meeshaalee sihiriiti. Shayxaanota warri sihirii dalagu gabbaru. Wanti nama gaddisiisu meeshaaleen sihirii kunniin dukkaana hunda keessatti ijoolleef gurguramaa jiraachuu isaati. Kana qofaa miti
asuma biyya teenya Kuweet keessatti kitaabonni sihirii irraa baratan dhoksaa tokko malee gurguramaa jiran. Kana caalaa wanti nama gaddisiisu ammoo biyyoonni Arabaa gariin sihirii dalaguu manneen barnootaa keessatti ijoollee barsiisaa jiran. Kun immoo ifatti rabbitti kafaruudha. Kun ifatti wanti barbaachisu hundi guutamee fi kufriif ummata gowwoomsuu seera qabeessa taasisuudha. Biyya keenya Kuweet keessatti seerri sihirii dhoorku tokko illee hin jiru. Namni tokko qabeenya nama biraa saamuudhaaf yoo ittiin fayyadamin dhoorkaa miti jiru. Yoo dhimma akkasiitiif itti fayyadame qofa akkuma yakka birootti himatama. Kanaan alatti akkuma hojii sirrii tokkootti dalagama. Yeroo tokkomii bilbila kana haa fuunu. Hello. Eenyu jedhamta? Hello. eenyu jedhamta? الو نعم معكم أم فرج جدم Hayyee Umu Faraj si dhaga'utti jira yaadni kee maali? تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. qophii dhiheessaa jirtan kana ilaalchisee gaafii tokko qaba. Kunis mana kiyya keessa kutaa hojjettuu raftu keessatti wanta qalawaa rasaasaa fakkaatu kan jibriin maramee fannifame arge. Boorsaa gurraacha wayii keessatti arge. Wanti birootis osoo keessa jiraatee illee hin beeku. Itti deebi'ee ilaaluun sodaadhe. Wanti kun sihiriidha moo waan sodaa wayii ofirraa ittisuuf hojjechiifatte jenna. Dhiifama yoo isinitti dheeresseef maal godhuu akka qabu waan wallaaleef. Hayyee rakkoon hin jiru. Dhiifama silaa gaafii birootis ni qabaayyu. Gaafadhu. Daa'ima waggaa lamaa qaba. Daa'imti tun halkan waan sodaattuuf na waliin kutaa kiyya keessa hin bultu. Kutaa biraa obboleewwan isii bira deemtee rafti. Kuni hoo waan sihirii walii wal qabatuu danda'u? Kutaa hirribaa kiyya keessatti sihiriin dalagamee jira jechuudha. Hayyee Umu Faraj gaafii kee qajeellotti hubannee jira. Yeroon qabnu hedduu gabaabduu waan taateef dhiifama. Daa'ima teetiif yaala barbaachisa. Haakima saayikaatiristii yookaan ammoo sheeka quraana qofa qara'uun ruqiyyaa tolchuu bira geessuu qabda. Gaafiin kee haqiiqatti deebisaa kan barbaadu waan nuuf bilbilteef hedduu galatoomi. Sheek Daawud akkuma waliin dhageenyetti obbolittiin teenya wanta jibriitti guduunfame mana isii keessatti arguu nuuf himte. Akkuma kana yeroo garii ammoo kaafuraa fi callee haala saniin hidhanii fannisu. Yoo fedhan ammoo lakkoofsaa fi barreeffama namaaf hin galle katabanii mormatti yookiin harkatti nama hidhachiisan. Wantoonni kunniin maali? Wantoonni kun hundi sihirii waliin wal qabatu. Keessattuu wanti hidhamu haala adda addaatiin guduunfanii hidhan kunniin sihiriidha. Xalaasima yookaan barreeffama sihiriitiin fayyaa argachuun yookaan yaalamuun quraanaa fi hadiisa keessa illee hin jiru. Xalaasimni kitaabota warra sihirii keessatti qofa argama. Xalaasima kana barreeffamni isaa namaaf hin galu. Wanti xalaasima irratti barreeffamu kun maal inni? Wanti namaaf hin gallee fi wanti achirratti barreeffamu maqaa sheexaanotaa fa'a waan ta'eefi yookaan ammoo lakkoofsa koodii sheexaanotaattu barreeffama. Maqaa sheexaanotaa fi lakkoofsa koodii jaraati jechuudha. Eeyyeen maqaan sheexaanotaa lakkoofsaan ni katabama. Walumaa galatti wanti ani uummata akeekkachiisuu barbaadu namoonni wanta kana barreessan saahirtoota waan ta'aniif bira hin deeminaa isiniin jedha. Baay'ee gaariidha. Sheek Daawud yeroo ati sihirii dalagaa turteetti namoota akkamitittu baay'inaan si bira dhufaa ture? Dubartoota. Kun akkamitti ta'uu danda'e? Yeroo baay'ee dhiira caalaa dubartoonni sihiriif falfalatti amanu. Dubartiin yeroo hedduu wantoota salphaa ta'aniin sobamu. Fakkeenyaaf abbaan warraa isii akka isii jaalatuuf jecha warra sihirii dalagu bira dhaqxi. Wanti nama ajaa'ibsiisu dubartiin tun tan abbaan warraa duraanuu kabajaa fi jaalala isii qabu fa'aa ta'uu dandeessi. Haa ta'u malee na bira dhufuudhaan jaarsi kiyya caalatti akka na jaalatu barbaadanaan jetti. Wanti nama gaddisiisu ammoo kana booda harka sheexaanaatti waan kuftuuf jaalalaa fi kabajaa jaarsi isii dur qabuuf hunda dhabdi. Inumaayyuu abbaa warraa isiyyuu ni dhabdi jechuudha. Kanaaf rabbiin suuratul baqaraa keessatti فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه شيطانوت irraa wanta jaarsaa fi jaartii gargar baasu baratuun jedha. Eeyyee yeroo hedduu haala kanatu isaan mudata. Anis wanta jaarsa keessa jaalachiisu jechuun sihirii tolchaaf. As biratti wanti nama gaddisiisu tokko saahirtoonni gariin wanta kana dubartiidhaaf dalaguun duratti akka isiin isaan waliin zinaa dalagdu akka ulaagaa tokkootti gaafatu. Saahirtichi akka zinaa isa waliin dalagduuf isii gaafata? Eeyyee wanti siif dalagamu kun akka hojjetu yookaan ammoo falfalli akka inni si jibbuuf duraan dalagame akka si hiikamu yoo feete na waliin zinaa dalaguu qabda jedhaniin. Fakkeenyaaf jaarsi kee dubartii biroo waliin wal qunnamtii godhuu akka hin dandeenye siif godha. Kana godhuuf garuu jalqaba wanta ansi ajaju fayyamamtuu ta'uu qabda jedhaniin. Kana jechuun zinaa na waliin dalagi jechuudha. Kun haqiiqaa balaa guddaadha. Kan biroo ammoo jinni tudhahe yookaan ammoo dhibee kuffisuu qabate jechuun gara kiyya fidu. Kana kan himatu ijoollee shamarraniiti. Shamarran illee si bira ni dhufu? Eeyyen shamarran xixiqqoon illee jinnii fi budatu na nyaate jechuun na bira dhufan. Gama biraatiin ammoo haawwaliin gurguddoo ta'anis warri imaanni isaanii laafaatis ni dhufu. Irra hedduun isaanii garuu warra of tuulu ni boonu. Dubartoonni akkasii kun warra diinii irraa fagaate jechuudha. Eeyyee wanti si ajaa'ibsiisu dubartoonni kunniin hedduun isaanii
jinniin bakka aruuzaa fi hammaama keessatti yeroo qaama dhiqatan isaan lakkafa. Kun akkamitti akka ta'e ibsuu ni danda'a. dhiifama sheeddaa'u yeroo tokko bilbila telefoonaa hafuunuuti sarara telefoonaa irra sheek alii yaasintu jira hayyee sheek alii السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ علي. jalqaba irratti qophii akkaan barbaachisaa ta'e haala kanaan dhiyeessuu keessaniif hedduu galatooma. Rabbiin khayrii dalagaa jirtanii viizaa keessan isin haa kafalu. siifis rabbiin jazaatee siif haa kafalu shee alii balaa sihirii fi falfala dalaguu ummata keenya keessatti babal'ate kana ilaalchisee namoota ummanni hubannoo gahaa akka argatuuf halkanii guyyaa barsiisaa jiran keessaa atiin adda dureedha rabbiin sirra haa jaalatu itti fufi. Rabbiin dalagaa fi haasaa keenya khilaasa keessa nuuf haa kaayu. Aamiin sheek alii yaada kee itti fufi. Hayyee jalqaba badii fi balaa saayirtoonni dalaganirraa rabbiin musliimoota akka tiisu kadhaaf. Saayirtoonni kun ummata keenya irratti balaa cimaa hawaasa diiguu fidaa jiru. Jarri kun warra rabbitti kafaree fi yakkamtoota. Dhimmoota diinii xixiqqoo irratti qofa osoo hin ta'in dhimmoota aqidaa hundee ta'an irrattis rakkoo guddaa uumanii jiru. Siiriin balaa hamaadha. Innuu mataan isaa dhukkuba hamaadha. Akkuma obboleessa keenya Sheek Daawud ibse rabbi birattis dilii guddaa. Siiriin wanta nama tokko qofa irratti daangeffamee hafuu miti. Balaa maatii fi hawaasa diigu. Diiggaa jibbiinsa. Garjabeenyaa fi walballeessuu babal'isa. Waa hunda caalaa immoo diinii fi aqidaa summeessa. Aalimoonni akka jedhanitti siiriin wantoota diinii keessaa nama baasan jidduu isa guddaadha. Wanti an daawwattootaaf ibsuu barbaadu maaliif siiriin dalagaa islaamummaa keessaa nama baasu ta'e kan jiru. Siirii barachuuf jalqaba rabbitti kafaruu qabda. Namni tokko saayira ta'uu kan danda'u quraana rabbii najaasaan dhiituu qaba. Shayxaanaaf silatii galchuutu isarra jira. Rabbitti kafaruu qabda. Sheek Nabil yeroon keessan gabaabduu ta'uu ni hubadha. Haa ta'uuti dhimma kanarratti yeroo muraasa naaf hayyamtee dhaamsa ummataaf dabarsuu barbaada. Abshiir itti fufi. Siirii laalchisee wanti yeroo hedduu irra deddeebi'amee himamuu fi balaan guddaan warra siiriin halaala jechuun hawaasa dhamaasutu jira. Fakkeenyaaf sihiriidhaan hiikuu wanta jedhamu kana. Eeyyee jarri kun hadiisa kam daliila akka godhatan hin beeku. Akkuma beekamu ulamaa'in gurguddoon duriitis tahee warri ammaatis siiriin dalagaa haraamaa ta'uu walii galanii jiru. Sheek Daawud akka dansatti ibsi. Namni tokko rabbitti osoo hin kafarin dura siirii dalaguu hin danda'u. Kana hubatee itti seena. Sihiriidhaan hiikuun ni danda'ama yoo jenne ammoo kufriif murteeffame jechuudha. Kanuma. Shayxaanonni saayirtootaaf kan ajajaman yoo isaan rabbitti kafaran qofa. Mana fincaaniitu wanti seenaniif of najiseessanii rabbitti kafaruu isaanii dalagaadhaan shayxaanatti mul'isuuf. Shayxaanni maaliif isaanii ajajamuu akka barbaade of gaafachuu qabna. Wanti shayxaanni barbaadu ilma namaa badii irratti deeggaruu fi hordoftoota baay'ifachuudha. Akkuma Sheek Daawud nuuf hime shayxaanonni wanti horii yookaan lukkuu gurraattii jechuun ajajaniif akka isaan horii san maqaa rabbiitiin alatti shayxaanaaf wareeganiif kana barbaadu. Kun ammoo seeriidha. Akkuma beekamu sababa tiitisaatiin namni tokko jannata yoo seenu kan biraa immoo azaaba gale. Wanti inni silatii shayxaanaaf kennu wanta xiqqoo taatus rabbitti sharrakuu isaatiin ibidda seena. Wanti shayxaanni barbaadus akka ilmi namaa rabbitti kafaree isa waliin ibidda seenu. Akka isinitti dheereessanii nu badhaa wanta tokko qofa jeetiin xumura. Siiriidhaan hiikuun ni danda'ama jechuun shari'aan rabbii wal faalliste akka jechuuti. Dhugaa jette. Quraanaa fi hadiisa keessatti akkuma ibsame namni saayira bira deeme kafaree jira ja'a. Hadiisa biraa keessatti ammoo namni saayira bira dhaqee salaanni isaa guyyaa 40 irraan qeebalamtu ja'a. Kun hundi nama siirii dalaguu bira deemuu qofaaf hubadhu. Itti amanuu dhabuus deemuu qofaaf guyyaa 40 guutuu ibaadaan isa irraan qeebalamtu ja'a hadiisni. Wanta saayirtichi itti hime dhugaadha jee amane ammoo rabbitti kafare jechuudha. Shari'aan adabbiin nama siirii dalaguu seefiidhaan morma irraa muruu murteessa. Walumaa galatti shari'aan akka jiru warra siirii dalaguu bira hin dhaqina. Yoo deemtan ammoo guyyaa 40 guutuu salaanni keessan isin irraan qeebalamu. Wanta saayirtichi siin jee dhugaadha jettee amante ammoo islaamummaa keessaa baate jechuudha. Nuti si galatoomfanna. Baarakallaahu fiik. Egaa Sheek Aliin qabxiilee akkaan barbaachisan kaasuun dhaamsa bareedaa nuuf dabarse. Rabbiin isarraa haa jaalatu. Akkuma jalqaba ibsuuf yaaletti Sheek Aliin hayyoota dhimma kana bal'inaan uummata barsiisaa jiran keessaa adda dureedha. Qabxiilee Sheek Aliin kaase jidduu sihiriidhaan hiikuun ni danda'ama wanti jedhu sirrii akka hin ta'in ragaa waliin nuuf ibsee jira. فلا يجوز فك السحر بسحر مثله أبدا وشيخ الآن لأن الوقت ضاق علينا كيف انتقلت من هذه المرحلة إلى مرحلة